Jaalallee lamaan baay'ee wal jaallatiin tokkotu ture. Hariiroo isaanii kanas kan beekan haadha, abbaa, hiriyaa, obbolaa yommuu ta'an gidduu isaaniittis waadaa waliif seenanii qubeelaas waliin hidhataniiru. Maatiin firri wanta beekeefiif yeroo haalli mijatuu fi gaa'ela keessa seenuun kaayyoo isaanii ture. Yeroo kanatti jaalallee inni dhiiraa galii gaarii, daldala gaarii sochoosaa kan qabu yeroo ta'u bifa kanaan otoo jiranii jaalalleen inni dhiiraa kun dhiphina guddaa keessa galee hojiinsaa guyyaadhaa gara guyyaatti gadi bu'aa dhufee booddee irratti guutummaa guutuutti duwwaa ta'e. Kana qofaas otoo hin taane dhukkubsataas ta'e. Jaalalleensaa kan dubaraa kana ta'uu kan barte bor maaliin hin jiraadhaa nama kana waliin ammumaayyuu qabeenya jiru fixee kisaaraatti galee jettee yaaduun sin barbaadu jettee dhiirota gara biraa waliin hariiroo jalqabde. Inni keessisaa amanee fudhachuu dadhabus haa ta'uutii garuu bakka inni jirutti silaa dhukkubsataadha jettee jaalalloota ishee hammattee qabattee bira dhufuun eegalte. Kana arguun dhukkuba gara biraa kan itti ta'e jaalalleen kun sababa isheetti magaala sana gadhiisee gara biyya biraatti bade. Maallaqas of harkaa waan hin qabneef daandiirra taa'ee titiisni awwaarri yeroo itti barsan dubartiin tokko ni argiteeni. Maal eegdaa bakka kanaatii jettee yeroo gaafattu biyya kanaaf ani haaraadhaa naman beekus fira siin qabu dhukkubsataadhas jedhee isheetti himaa'u. Yeroo kana isheen koottu jettee harka qabattee gara manaatti galchitee qaama isaa irraa dhiqxee uffata isaa irraa miiccitee bakka ciisichaa kennitee fi waan ho'aa qopheessuun hanga jajjabaatutti mana kana jiraachuu dandeessaa ani qofaa kun jiraadhaa jettee isaaf eeyyamte. Innis tole jedhee mana sana keessa ishee waliin jiraachuu itti dhufe. Dubartiin kunis wanta gootu hundumaa gootee nama kanan fayyiste. Guutummaa guutuutti fayyaa guutuu argate. Hojiis jalqabsiiste. Hojiinis gaarii ta'eefi. Kanaan garuu dargaggeessi kun hanga dubartii kana waliin jirutti wanta ishee jaallatu yeroo yeroodhaan jaalallee isaa ishee jalqabaa dhukkubsachuusaa hiyyoomuusaa bartee isa gantee dhiira gara biraa waliin hariiroo jalqabde akkam jirtaa nagaa keedhaa jedhee guyyaa guyyaatiin nagaa ishee beekuuf ni bilbilaafi. Isheen wal aantee fayyifatte kun immoo baay'ee isa jaallatteetti. Kana hundumaa gootee jaalallee isaatti haga ammaa kan hin qabamne ta'uusaa yeroo beektu namni kun qulqulluu nama gaarii ta'uu barte. Kanaafis fedha isaatiin jaalala waliin eegaltee jaalala keessa seentee dhugumas maatiin isaa itti gammadanii dhibee isaarraa fayyee kanaan ga'uunsaa baay'ee itti tolee intala kanaan geessiste kana eebbisanii fi maaloo wal fuudhaa guyyaa gaa'ela keessanii hanga arginutti ariifanneerraa jedhanii itti dhaamu jalqabanii. Kanaan jaalala ho'aa keessa seenanii otoo jiranii jaalalleen ishee jalqabaa hiyyeessa dhukkubsataa ta'uu beektee irraa fagaattee dhaamsa itti dhaamti. Amma maal keessa akka jirtu hin beeku. Haa ta'uutii garuu gochaa koo badiin koo kaleessaa baay'ee na taasisiseera. Ati nama dhugaa jaalala qulqulluu naaf qabdu adda kan ta'e ergamaa namaati. Maaloo balleessaa kootiif dhiifama naaf godhi. Yoo ati wantan keessa jiru beektee dhuftee na ilaaltee dhiifama naaf gochuu baatte lubbuu koo of hin balleessaa addunyaa kanarra jiraachuun barbaadu jettee isatti dhaamte. Yeroo kana innis bakka isheen jirtu gaafatee barbaadee deeme. Yeroo deemee argu baay'ee nama qabsiisti. Gaabbiidhaan kan ta'e mana warra isheetii baatee ala bakkee buluu eegalteetti. Tole gara manaatti deebi'ee isa kaan ni mari'annaa jedheellee yeroo gaafatu haga ati dhiifama naaf gootee natti deebitutti gonkumaa mana warra sin deebi'u funyoo yookiin immoo wadaroo qabatteen lubbuu koo balleessaa ani nama hin taane wantan godhu hin beekne faayidaa nama hin qabnedha. Siitiin kan hin fayyadne yoo ta'e jiraachuun koo nama barbaachisu ofan ajjeesaa jettee isa dubbatte. Dubartiin isheen lammataa fuudhuuf qophaa'e kun baay'ee isa jaallatte. Innis olmaa isheen gootee fi sirriitti ni beeka. Yeroo jaalalleensaa ishee jibbiteetti dhukkubsatee hiyyoomeetti fira dhabee daandiirra turetti gara mana isheetti ol galchitee irraa miiccitee dhiqxee nyaachistee kanaan isa geesse. Dhumarratti gaarummaa isaa beektee jaallattee innis ishee jaallate darbee maatiin isaallee isheedhaan jaallatanii fi gaa'ela isaanii gochuuf yeroo muraasatu hafe. Haa ta'uutii garuu jaalalleen isaa duraa immoo rakkoo kana keessa jirti. Yoo dhiifama naaf gootee jaalala keenya duraatti deebine malee gara manaatti hin deebi'u warra koo waliinis eenyu waliinis hin jiraatu jettee karoorfattee jirti. Mucaan kun wanta godhu dhabee murteeffachuun isatti ulfaate. Lamaanuu dhugaa mataa isaanii qabu. Haa ta'uutii garuu tokko bira yoo deeme tokkotu miidhama. Filachuun murteeffachuun isaaf baay'ee ulfaataadha. Otuu seenaan kun kan keessan ta'e maal murteeffattu? Mucaa kanaaf yaada akkamii qooddu? Yaada keessan komentii jalatti barreessaa jechaa.